مشكلة يجوا أوكي رقم أرسي يوتاي بكفيد داي أما أني غاند تتقلد دي أبا بكين دي غاند تتقلد دي غاند تكاتو أبا غاند سانكيزتي أما بكين إيش بكين برا أما بكين كمال تدو يكوني غاند كينرا سأل من ديمت بكماتي كي يجرو را سأل من ديمت شلال ونمن نوري بوبا فنجارة شلال وكمال كيسات ميتان Akka ibsa odaa irraa dhageenyetti gaafa guyyaa 22 lolli ta'een waraana IPP wajjin lolee osoo lolchiisu kufe goonni wareegamee jira. Ijoolleen naannawa jiran maatiin naannawa san jiru gaafa guyyaa inni du'ee lolli hin jiru jira. Haa jiraatuyyuu nuti kamaali hin wareegamne hin du'ee in ganame jenneetiin iyyaa jira. Lakki hin ganamne hin wareegame jedhaniitiin deebii gahaa nu deebisuuf falamoo ilmaan gandaa jedhanii nu arrabsuuf fala. Okay, gaafin agaafattiif deebii yeroon sii kennu gaafin aslii akka nama tokkotti aslii ta'ee gaafin ni gaafate akka mataa keessatti gaafii sirriidha. Deebii qubsaan immoo uummanni naannoo sanaa kennuufiif qabaan dhugaan. Maal seete aslii tiyyaa? Ila amma dubbii wal'ee jira. Namni naannoo sanaa lolli hin jiru jedheera. Namni qaama sana odaan tarbii immoo lola keessatti wareegamee jedheera miti. Kana hundallee walitti qabee kan qulqulleessee sii baasuu danda'u qaama hoogganaa ta'ee jirudha. Sigalee garuu immoo dhagayyaa garuu immoo mee amma qaama hidhatee bosona jiru kana nama baay'eetu qaama bosona keessa jira. Qaamni hidhatee bosona jiru kun yeroo adda addaatti ni wareegama. Sigalee ni wareegama. Garuu immoo Shaaloomeen Nagalseedhaaf bakka adda addaatti yeroo wareegaman kanatti nama takkallee abaluu wareegameeraati lubbuusaa fi maatiisaaf jajjabina haa kennamu jedhamee hin odeeffamu. Dhageenye hin beeknu ana akka mataa kiyyaatti. Dhagay. Wata kan waggorin. Amma anaafati yoo duune fi duuti kamaal garagara. Lubbuun namaa kun wal qixa beektaa. Garuu akkaataa hawaasa ilaalcha namaatitti duuti kiyyaa fi duuti anduu fi duuti kamaal duu anaafati bakka tokko duunu fi ka kamaal duu tokko miti. Fakkeenyaaf seera waraanaa keessatti nama aartii tokko nama dandeettii walaloo qabu yeedaloo qabu sagalee qabu duran hiriirsisan. Yoo shirri wayii jiraate yoo jireenya nama sanii udura fottoisuu barbaade malee waraanni fedhu walii galtee wayii irratti walaa shakkanii fedhu iccitii baasan walaa shakkanii homa fedhe kaayyoo wayii irratti wal dhabanii isa balleessuu barbaadan malee namni aartii tokko qawwee qabatee lolatti ergamu tokkoffaa takka jedhe bakkee rakkoo isaan itti kamaal irraa qaban. Lammaffaa mootu kamaalin kuni hin wareegamne. Hin ajjeefame. Hiriyoota isaatiin ganame kun dhibbatti dhugaadha. Alaa kulli haal hayyaatni qoy hiriyaa isaatiin isaa ganamu wali isaa ajjeesanaa jennu walis waraanaan isaa ajjeefamaa jennu namni kun uummata kana keessatti wal shakkii uumee jira. Bakka wal shakkii uumee jira. Qaamni waraana kana keessa gaggeessaa jiru kun immoo qaama uummata kana tasgabbeessuudhaa fi wanta akka ibsa haga nuu kennutti immoo yoo calli yoo akkam gochuu qabna. Agasiimo gaafachuu qabna ibsa akka nuu kennan. Siigalee garummaa jiraasni koo yeroo gaafannu kanatti amma fakkeenyaaf qaamni hidhatee bosona jiru kun Wallagga keessa miti. Bakka adda addaatti hidhatee jira Oromoon siigalee. Uummata naannoo sanaa arrabsuu osoo hin taane qaamni hidhatee bosona jiru kun qaama namichi kun uummata kanaafan qabsaa jedhee bosona lixee kuni waa'ee namicha kanaa uummata kana keessatti ajandaa guddaa ta'een uumaa jira. Amantaanis ta'e gandaanis wal loluuf adeemna. Ibsa tokko nuu kennaa jennee seeraan gaafachuu moo ganda namaa arrabsuu bareedaa askeeso. Bara maka ganda namaa barka irraa du'e kenna arrabfamaa jiru kenna amma koo ka namni nurraa du'e kan isin nu arrabsaa jirtantu nu gubaa jira yoo waramanutti Oromoon hundi Oromoon kutaa fudhanii aartii arrabsaa jira bara. Anama beekan callisaa jira malee wallaahi. Baga du'e
ilmaan gandaa jechuun maal jechuun namni tokko sirraa du'e ilmaan gandaatiin jechuu caalaa gumaatu jira. Jammer asli ko illa dhagai asli ganda isaa keessatti namni kun ganda keessatti yoo wareegame dhagai asli ko nama kanaaf ati nama ganda kee ta'e iyyuun kee gandummaa sin taasisu. Sigalee? Nama ta'u. Kan waan hin barbaadu. Ani nama jabaa ganda kiyyaa tokko iyyuu gandummaan an taasisu kanuma Wallagginis Arsiinis Harargeenis Jimminis nama ganda isaa keessatti wareegameef yookaan immoo nama seeraan alatti du'eef abaluun kun maaf na jalaa du'e jedhee dubbachuun isaa gandummaa miti. Sigalee miti. Dirqama foonummaa si boochisa malee bar foonummaa si boochisa. Naa kana Shaalomee fi Kiyaar jalaan ba'anii ishee galatoomi asli qabu. Kiyaar bashii illee as gala jiraatachuuni. Baga jiraatte asli Kiyaar. Kiyaar bashii illee as gala jiraana fakkaate Kiyaar imal harkisi. Kiyaar illee wallaalee beektaan. Jabaa keenya orma jalatti gadhaa saree gizee namni irraa kadhatu hin diddama. Warri Kamaaliin fa'aa mogolee diina jalatti muraa ture isiidha. Mee naatu waa fartu bira. Waan waggaan eega kadhataa ture baga argatu. Yoo namni kadhatu akka waan damoota wayii argatu. Waggaa meeqa kadhataa ture namarra sii fi abdii fi eenyu saaliina. Maaliif nagalchuu diddayaaki du'ee bar harkina dhukkubee firii Kiyaar osoo jedhu. Beeta inaare waa baay'ee maaliif jedhu namni tokko Oromoo ta'uudhaaf sii galaami Oromoo ta'uudhaaf gosa qabaatu qabda Wallaggas ta'ii Jimmas ta'ii Hararges ta'ii sii galee gosa qabaattee achi boodarraan ganda keetirra alii asliin eessa arsii keessas diidaa keessa heella yookaan gosti isaa akkana ulijaana jedhamte achi kaates sii galee achi kaatet Oromootitti ol baata arsii taate arsirraa dhumuu gatti galtee dhumuu garraa sikkoo mandoo achirraa Booranaaf Baarentuutti galtee Oromoo taata. Eegale diqaalaa bichaadha. Ka ganda maaliif matta yoo jedhee namni tokko Oromoo Arsiiti yoo ati jette yookaan Harargeetteen an Oromoodha malee ilma gandaati miti ilma kutaa miti ka jedhu sun diqaalaa. Inni maaraabaa beela diqaalaa. An Oromoo hin jedhu diqaalaa. Hundi isaa ganda. An Oromoo bichaadha jennaan Oromoo kana keessatti waa dhoysee jira namni sun. Eegale. Yoo namni diqaalaa nagaraalle. Akka amma naftanyaan sii galee an Itoophiyaa malee saba biraan beeku siin jettu kana sii galee naftanyoota Oromooti warri sun jecha takka jedhu. Kuni kana kalammata gara dubbii gara ajandaa amma deemaa kana jiru kanatti sitti masii galee fakkeenya amma Arsii kana keessa yoo laalte hayyootarraa kaasii maalirraa kaasii sababni bara Arsiin sii galaa miti. Namaaf nama kennaa sababni Arsiin jedhameef intervii raayyaa abbaa maccaa godhe tokko dubbisa raayyaa fa'aa hojii afaan hin teenne haasa'isii galee Arsii kanatu ijibbaachisee milinikii kana caccabsee ofirraa deebisee nama itti birmatu dhabe gaafa dhumaan san jechuu yeroo 8 ofirraa deebisee 9ffaa gaafa caban kan nama itti birmatu dhabe namaaf nama kennaa sii galaa miti yaani Golloon gollichoo qabdi golloo qaba keessatti immoo gollichoo qabdi quba aanutti hidhaniisu gaafsan dhufe beeta achi goon Harargee tokko maal jedhe beeta ayyaa harma muranii filaan gaara ciisaa abba harka muranii goofaree gaara ciisaa Arsii kiyya akkamitti osoo lubbuun jiru si dhiisa har'allee diinaf si dhiisee du'uyyuu akkamittiin ciisaa jedhe sii galaami du'aan Harargeetu Arsii faanaaf dhaadate sii galee ummanni kun nu dhiisuun deeman jedhanii achirraa calanqorratti nama fixan sii galee kan seenaa bareedaa qaba Arsiin sii galee wanni seenaa Arsii kana balleesse maal akka ta'e beektaa akkuma Nadhii Gammadaa akkuma Leenjisoo Diigaa akkuma Waaqoo guutuu sana caccabsite Oromummaa kan keetiif sabboonummaaf gootummaa kan kee kana mul'iftee hoggana bilchina kan kee agarsiiftee fuuldurattiin deemuu osoo dandeettu sii galaa miti.
maaliif gadi deebitee akkuma gurraachota warra Ameerikaa tokko agartee amma gurraacha Ameerikaa yoo waa balleessee seerri mootummaa itti murteesse jedhe waan gurraacha ta'eef jedhu. Arsii keessatti illee ofii kan keetii nama sii gadii jala deemte nama ati oromummaa barsiifte warra gootummaa sirraa dhaali warra qabsoo sirraa dhaali warra gootonni kee itti wareegamaniitiin qabsoo kana asiin ga'aniif qabsoo san sirraa fuudhee an abbaadha jedhee sitti as dhufe ati immoo waan arsii ta'eef jettee gadi deebitu fakkii jedhaan nama sanii sii galaa miti. Arsiin seenaa turayaan qabu sii gala arsiin goota. Osoo arsiin jiraachuu baate oromummaan kun har'a hin ga'u kana amani. Oromoo keessa jechuun sabni afaan aadaa isaa osoo hin jijjiirin sanuu yeroo sagal diina caccabse waraana inni laga inni fardaan ce'e lukaan isa ceesise dhukkee irraa kaasee asii achi deebisa arsii malee hin jiru Oromoo keessa jechuudha. Kan injifannoon arsii sun immoo arsiin nafxanya irratti gaggeesse sun injifannoon sun injifannoo Oromoo hundaati. Sigal Oromoo hundi boonuu qaba. Afachu kan si dhufaa jira gara dubbii kana si dhufaa jira. Oromoo hundatu itti boonuu qaba. Sigale Oromoo hundatu seenaa saniin dhaadachuu qaba. Calanqoon jedhanii Haacaaluun faallee itti sirbaniif waan injifannoon sun injifannoo Oromoo hundaa ta'eef. Kuni tokkummaan. Kan ammataa muutu gara dubbii amma deemaa jirtuu kanatti asii deebi'a jechuudha. Waa'ee dhimma Ustaaz Kamaal Eebboo Allah yarham Sigale inni shahida biyya isaatiif deeme malee hatuun deemne maal hin jenne saba isaa ke cunqurfameef lubbuu isaa kenne Sigalaami. Seenaa osii himaa jira beektaa waarreeffatii Feesbuukii kee ilaalaa ture dhagaye. Kamaaliin ajjeefame moo hin wareegame achirraa? Ni ajjeefame. Akka odeeffannoon baay'een bayaa jirutti ni ajjeefame. Warri amma abaa'oo keessa taa'ee nama nyaatu kuni kitaaba leencoo tokko ammata osoo dubbiftee dhimma irratti Sigale obbo Leencoof seenaa barraa'e Sigale kitaaba Sanhaafee jedhu magaalaa Eertiraatti Sanhaafee jechuun Sigale bakka itti Leencoo fi Mallas Faanti waa'ee sabaaf sablammootaa itti haasa'anii jedha kitaaba beetii tokko irra dubbisee ture seenaa sanii. Waa'ee dirree lixaa kana bicha haasa'e beektaa waa'ee dirree lixaa hogganoonni bara sin hogganaa turan abaa'oo jechaadha warri dirree lixaa hogganaa turan hundi isaa warra amma lubbuun jiru kana warra summillee nyaatee hafe kana ka akka Daawud Ibsaa kana fa'a Sigale garuu dirree bahaa gubbaa ka akka nabi abdii kuree harkisi asli abdii kuree harkisi dhagay warri gaafsan dirree lixaa ture kun hogganoota abaa'oo warra amma lubbuun jiru kana Sigale warri dirree bahaa ture ka akka Jaarraa Abbaa Gadaa ka akka Guutamaa Hawaas ka akka Guutamaa Hawaas ka akka Jaarraa Abbaa Gadaa ka akka Burrisoo Boruu ka akka Aanessoo Waaree ka akka Mul'isa Abbaa Gadaa eenyu siin haa jedhu hogganoonni Oromoo Sigale abaa'oo keessatti warri dirree bahaa gubbaa hogganaa ture waraana gaggeessaa ture jecha hundi isaa biyyee ta'e hin dhumate. Namni tokkochi hin jiru ka akka Caalaa Boruufaa Gishuu Jaarraafaa namoota jedhaman akkuma amma Kamaal Eebboo kana fa'aa beelaf dheebuun dhumata waraanni itti marsee jedhamanii reediyoomaan himame malee akkaataa isaan itti du'an hin beekamu. Guutamaa Hawaas Jamaal Roobalee inni harka kennuu diddaa fanjii ofitti dhoose jedhama akkuma amma Jaalmo'ii san Jaalmoo illee bara ofii fanjeese oduun jettullee bayaa jirti akkuma fedhe si Jaalmarroo dhaadatee si jaaladha si balleessuuf deema hedduun Sigale amma as deebitee Kamaal Eebboo Sigalaami du'a Kamaal Eebboo namni kun hoogganaa amantiiti hoogganaa qabsoo sabaati hoogganaa waraana bilisummaa Oromooti. Nama kana du'ee battala inni du'e sanitti ibsa gaddaa kaayyoon akka irraa itti fuftu maal akka jettu akkuma TPLF gaafa gootonni isaanii du'an san jechaan ibsa baafte san daddaffitti Jaalmarroo irraa xalayaan Oromoo hundaaf bayuu qaba ture. Xalayaan kun hagaarraa du'e Kamaal Eebboo du'a lama ajjeesuun isaanii baxaa keessa kiyya kana na gubee jirtu. Tokko hin ajjeesan. Lammata mootu du'a kan kee beekamtii dhabsiisan Sigala miti akkamitti yoo naan jette hima callisan wanti sun yoo ol ba'e inni gandaa miti Oromoof du'e dhiisa siin jedhan maaliif akkamittiin ta'e akkamittiin dhiifta Sigale namni kun har isa laalee nama meeqatu abaa'uu deeggaraa ture
isalaalee nama meeqatu bosona seen isalaalee nama meeqatu qabsoo qawwee kanatti makame sigale namoota adratti waasitti ma ragaa evidensi wajjini Kamal enu galato mina ol kiyar Chala bultume bara waraana keessa ture waan sagalee bareedduu qabu mucaa qacaree kana galafannu gana waa heddurraa eenaa jedhanii karaa Afrikaa kibbaatti ergan yoo dogoggoruu baate Oromoo hunda beeka akkasuma akkasii miti. Seeruma waraanaa kamuu keessattuyyuu nama aartii tokko dandeettii aartii qabu hoogganaa tokko nama hawaasni yaadeemu tokko fuula dura sallabsiisan beekta lolarratti hiriirsisan beekta sagantaa tarsiimoo baasa sagaleedhaan hawaasa baasa waraana onnachiisa. Kamaalin kun nama dandeettii aartii qabu nama hawaasni muslimaa akka muslimaatti amanu nama hawaasni Oromoo akka Oromootti jaalatuuf amanu lolumaafuu yooma lola keessatti wareegame namni jaalatu kana seeruma lola akkamiitu cabsanii waraana kamiitu cabsanii maaliif hiriirsisuun barbaachisa? Yoo hiriirsisan immoo isa giddiin hiriire moo isaantu hiriirsisee maaliif yoo ibsamuu? Shigale amma dubbiin Kamaal kun beektaa Oromoon rakkoo abaa'oo kana keessa jiru baruu qabdi beektaa maaliif naan jedha adda bilisummaa Oromoo jechuun kallacha bilisummaa Oromoo jedha malee kallacha walabummaa Oromooti miti. Oromiyaa walabummaa abbaan ijaaruu barbaade wabama bichaa jedhamuu qaba malee maaliif abaa'oo jedhama takka jedhu dubbiidhoo isaati keessa jira. Lammata mootu namni Itoophiyaa tana tiisu warra mirga Itoophiyaa keessatti Oromoon dhabe gonfachiisuuf bosona jiru isaa wajjin taa'ee warra san ajjeesu malee nama aangoo Itoophiyaa gubbaa jiru miti. Amma biyyi bar an Itoophiyaa tiisaa Itoophiyaadhaa siin jedhee miti diina miti bar ka diina ta'e garuu nama si wajjin abiyyiin garagalchina siin jecha deebi'ee si magara si galchutu santu diina qabsoo Oromooti. Sigale maaliif mee yeroo baay'ee barkana ajaa'ibee akka malee keessa kiyya kana na dhukkubsu. Abaawwan kun masaaf qudduusi miti yookaan immoo quraana miti rabbi biraan dhufne namatu dhaabee bar sigale wanna namni ijaare tokko mootu fooyya'uu qabaata. Sirraa'uu barbaade diigamuu qabaata sigale yeroo baay'ee ka an argu bar Eertiraatti gammoojjii Eertiraa kana keessatti nama baay'ee dhume sigale adda bilisummaan Oromoo kun rashan ofii isaati sigalaa miti. Yoo gaafa ati kana dubbattee maaliif kun ta'ee jettee ati gaafatte ati gantu ati Oromoo miti ati ilma gandaa ati ilma akkasii ilma gandaa maaliif hoggana yoo ajjeesanii gantuudha yaani bar hoggana amma waan waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa jibbu ati waggaa diidama waggaa 30 jireenya kee guutuu jara wajjin qabsooftee guyyaa tokko yoo gaafii gaafatte ati gantuudha. Kireeditii wayii wanta argattee jiru gaafii takka isaanii addanoo gaafate kaanee lolaa jettee ati gantu erga madiinaa gaafa tokko haasayaa turre beektaa waa'ee maqabsoo kana keessa deebinee akkamittiin abaa'oon akkana godhaa waan jedhu wayii anin gaafadha beektaa maaliifii jedhaani beektaa yoo wanti wayii natti dhufe maaliifii hin gaafadha. Gaafannaan seenaa yoo dhageenyu beektaa ijoollee Arsii Harargee takka walitti qabdeen nama 18 muumarra sharija Eertiraa kana keessatti gaara goobanootaa jedhaniin jira wallaahi kun immoo dubbii dhugaati sigale sanuu ijoollee wayyaaniin ariitee biyyaa baaftee jaratti achi dhaqa Muusaa Kadiir tokko obboleessaa Shaashamanneedhaa booyaa ture amaan waaduti moo Muusaa Kadiir waaduti akkabaabii kana jalaa badee ijoollee Shaashamanneeti hedduu garaa nama nyaata sigale yoo laaltee jette hoogganoonni baay'een hin du'an kadu warma jalaa ol dhufee beekamee Oromoo biratti jaalala argate laata. Jaalmooyin maaliif ajjeefame? Eega jaalmooyin jimmaan bilisoomsee jimmaan qabate nama tokko ka biraa ka Harargee bilisoomsu ka Arsii bilisoomsu ka Iluun ka Wallaggaan ka Shawaa bilisoomsu nama biraa tokko waraana adda bilisummaa Oromoo oomishuudha baasuudha malee cimaa akka jaalmooyiidhaan akkamittiin uummanni si jaalata akkamittiin jimmaan seentee yama kennan ala akkamittiin akkana godhee jechuun is not fair kana jechuun rakkoo qabaa jechuun jaalmarroo mataan isaa nama hawaasa biratti jaalala argate sigalaa miti nama hawaasa biratti beekamtiif kabajaa argate jaalmarroon itti dhaadatee achii bahee akkana godhi jechuun sheemii guddaa sigalaa miti sheemii guddaa bar.
Amma ijoolleen keenya gadhiyoo kana qawwee bituufi maallaqa waliin fuudhaa turan hiruufaa, nasriifaa, biisoonfaa tamala kitti deekuma qaban hidhiyoo maallaqa guuruu qofama waa'een duraa kunuu mari'atamaani. Beektaa warra birrii guuruu kana anjiila qaba. Birrii waa'ee warra sunaa kana. Anjiila qaba. Maaliif naan jedhu? Yaa warri birrii guuruu jira lakkoofsa tokko barreessaa hiruufaan, biisoonfaan maal nuun jetta waa'ee galtee kanarratti warri birrii guuraa baatan. Jiila maaliif qabda naan jedhu? Gizee wayii beektaa. Nuti abaa'oo kana ka dhageenne abaa'oo tokkochuma beekaa beektaan bara 2014 waggaa 7 wayii akka irraa gayaa jira. Qarshii walitti qabamee woboo kanatti ergame beektaa. Sagalee qeerroo faa jedhanii qeerroon darajjee takka amma Austraaliyaa jirti isiifaatu qarshii nurraa fuudha siigalee. Girmaa Xurunaa tokko biyya keessa jira. Qeerroon darajjee sagaleen isiin beekame isiin diraamaa hojjetti weellistuudha. Wayyaaneen hin beeku qeerroon siigalee. Sagalee qeerroo jedhanii biyyuma keessaa walaloo dubbisti beektaa. Guruppii adda bilisummaa jedhaniitti walumatti nu qabaniitumaan Maariyaam erbuu fudhaa jedhanii itti gallakkifnee sila jedheenan afuma bosona baaletiin birrii nurraa guurtee itti ergita. Jarri kun biyya keessa jirani. Girmaa Xurunee kinoo akkana jedha nama baay'ee qabamee hidhamaa jira. Akkamittiin ati akkana gootee siigalee akkamittiin biyya keessa taa'uu danda'anii jedheen. Ani jennaan warri bara waggaa 7 dura guruppii adda bilisummaa keessa turtan jechuun warri san qarqaaraa turan yoo as keessa jiraatan beekanii maal jedha beektaa keeyyanni shanaffaan jechuu qabxii shanaffaan jaala kan kee gaafii faallaa fakkaatuu fi gaafii humnaa ol deebisuun isa rakkisu hin gaafatin. Akkasii jedhene gaafimmaan kun maaliif akkana tahee jedheen because maaliif naan jedhe obboleessoo jedheenan sii galaami erga kana ta'e sii galaami erga biyya keessa ta'anii qabsoon qeerroo akkana jedhame qeerroon kanu beenu qeerroo Oromooti qeerroo bilisummaa jechuun kuni maalii jedheen abdii hukumee kun as keessa jira yeroo wayii abdii hukumee kun faanti beektaa waa baay'een na deeggaraa turan gisee an biyya jire galata isaanii rabbi haa kafalu yaani waan namni himee fetu miti naasoo baay'ee hayyuu Oromoo wayiiti beektaa natti dawwalee maannaan jedhe beektaa akkana qeerroo wal qunnamtanii qophii karaa cufuu maal gochuu naan jennaan abdii hukumee kinoo hin jira sagalee kiyyallee cuan kijibee hin beeku baay'isoo'ee itti dawwalee abdii jedheen sila isin waan gootan kana eenyu fi jennaan kiyaaroo dhugaa dubbataa jirtanii bakka jirtan sanitti akka Jawaar faanti hidhaa bayan feena qeerroo Oromooti jennee waan goonu hunda isinii goonaa akka sagalellee tayaa jirru hayyoota kenna fi Ameerikattillee baanee hayyoota kenna karaa ittiin baaftaniif isinitti fakkaa'e garuu qeerroo Oromoo eeshii jedhe. Ammas fuunee konkolaataa kaafnee asii gaggaragallee deemnetti yoo sabbataa kana dhaynu itti dawwale amma saahiba kiyya tokko ka biyya keessa jirutti siigalee maqaa isaan kaasuani itti dawwallaan akkana qeerroo bilisummaatillee wal qunnamtanii akkana. Oh, sudah bilame. Piaro. Ittifaq. Akkaan warra sagaleen kiyyaa Ittibil bilame. sagaleen kee qabame kiyyaa. Okay, ittifaq. Ammallee bu. Amma jira. Achiif yeroo kana qeerroo nan beeku qeerroo Oromooti malee qeerroo bilisummaa jechuun kallattiin warra obbo bira dhaqaa jechuudha. Jaala kiyya ati yoo deemte achi deemi. Hoodu qarshis hoodu qulfii konkolaatallee ani garuu asuma mannaaraa seenee asuma rangaraa Adaamaa deebi'aa ta'u jedhee. Gizee kana achi deebinee bakka teeknikatu sirraayaa akkana naan jedhan beektaa. Osoo amma poosti godhee waan hedduu garaa nama dhukkubsu nama ati waan akkanaati jettee hin eeynerraa warra amma Jawaariin fa'aa arrabsitu tun yoo san maali qeerroon hiriira bayu maali qeerroon karaa cufu qeerroon tokkocha innillee bosona jira qawwee hedduu dhiisiti oduu kee dhoofin maal doorsifni garagaraa dhufe siigalee waan akkanaa kana yoo ati poosti goote bilisiginnatu irraa fayyadama maaliif beektaa bilisiginnaan ofiishuu si gootetti sababa kee arfaanti karaa nagaatiin qabsoofna jetteef abaa ummaa warri bosona ajjeefteettee propagaandaa sittiin dalagatti. Kanaaf jennaan biyya keessaa deemuun dirqama ta'e lammata waa'ee jara haasa'uudhaaf immootu
ijoollee biyya keessa jiran baay'eetu waan jiraniif waan jarri miidhamaniif irra tarre jecha siigalee ragaa qabda kana hundaa jechuu kanaafiyyuu abaa'oo kana keessa beektaa akka malee diinni seenee jira diinni maandeffatee jira bara baay'ee qabsoon bilisummaa Oromoo kun achiin siqu kanammoo adda bilisummaan Oromoo kama gaafa qawwee dhukaasaa jedhan biyya Ruwaandaa taati jedhee Sooriyaa taati biyya jedhan sanii waan itti namanne namni maal gochuu bosona ta'a qabate asli kiyaaro gala koy deebi ana deebisa asli okay baay'ee asli kiya galatoon isini waa hedduu dubbattanii hedduu dubbatamee dabaree haaraa waan haaraa dubbannaaf illee miti waan haaraatu jira waan haaraa irraa mataatu kuna jechaa fi miti mata duree dubbii isin ufittanii tokkoffaa hayyuun waa beekamtii qabu waa dhageettii qabu lafarratti hafuuf hin taa'u arguuf jirta kanachi seenan dabaladhu osoo isaanii anje warruma as gubbatti waa dhageettii qabaniifuyyuu garadaafummaan qabaatani kanammoo kun shakkii tokkollee hin qabu ni wareegame moo ni ajjeefame kan jedhuufi ni ajjeefame malee hin wareegamne wareegamuuf ajjeefamuun gargari sigalee ibsi odaa sarbii ka jedhan kamaalummaa isaan beekne ka dhageettii fi dandeettii isaa nutillee irraa quban qabnu kanuma akkana lafa ol kaameetiin shuumame namni kun biyyaan baa kana keessa taa'ee gaafa ibsa gadi baheetiin ibsa kana baasu ibsa gootaati miti ibsa qabsaayaati miti ibsa ijoollee karaa irratti tasa duuteeyyuu akkasitti baasanii biran dabran ture dara kenna baay'eellee dubbatame baay'eellee haasayame maaltu irraa eegamaa nammootu mallattoo gaafiiti of gaafachuun of quba qabaachuun dhiisaa waa'ee jara kanaa baroota dheeraadhaaf jala quuncaane baroota dheeraadhaaf kiisiin kenne itti onne ammoo rabbiin galanne haa ga'u gaafa dheengadda as Ameerikaa kana keessatti gaafa mallaqa wali fufunaanaa jedhanii mallaqni tiyyan baatu mee tabaate bakka geettu laala jedheetiin didee mallaqa kiyya kiisitti hambifadhe iluun as jala jiraannan na dhagaa iluun as jala jiraannaan hin dide hindi hayyuu kiyya ittiin najjesiisu beekaa kiyya ittiin hin galaafachiisu addi bilisum maal ta'e sagaleen si qabame Leetas keessaa tilachuu ma Oromoo wobboon fiiftoo fi obboleessoo anamo sagalee injiru sagaleen kiyya okay tikeetii murachuun qophaa'e asli waan ofii dhugaa isinitti maamitti walla Abdulkadir tikeetii murachuun qophaa'e maal jennaan beektaa ibsa baasanii bari finfinnee jala ga'e jennaan maaltu nu hafee biyya hambaa teennaa maal injirraa biyya hambaa teennee kuulii baadhannee eega finfinnee ga'e anillee yookaan naannoo kiyya bakka dhaloota kiyya asaasatti yooma asaasaanillee dhabe xiijoo keessatti tarii aangoo wayiillee qabaachuu mala qeetiyya bilisa baasa jedhee uf qopheesse tikeettii murachuuf qophaa'e naman inde birrii gargaaraa turte ka birrii gargaaraa ture achi keessa gahee qabaa anillee nama gahee qabu tokko ganda keessatti illee taatu aanaa dhiisetin aanaa irratti aangoo dhabu qeetiyya keessuma waa gahee wayii argadha eega addi bilisummaa Oromoo finfinnee gahee qeentennellee bilisa baati jedhee qeentiyallee bilisa argatte jedhee gammachuu guddaa dubbiin teeti gaafa jarri akka carraa ta'e 4 kiiloo seene artiin akka jiru biyyaa baqachuu qabaa anduraalee bodan amaleetti waan keenya gaardiin ka waggaa meeqa gargaaraa turte gaafa jarri 4 kiiloo seene biyyaa baya lubbuu keessan xiqqachuu guutuu qola of hibbaan arte dhuga geeffattee abdii
kana waan ta'eef jechuun wallahi billaa dhugaa isiniin jedha. Fuutanii ooftanii dhugaa hayyuu kennaa kan dhugaa ustaaza kennaa maaf dubbattanii fiddanii ilaalcha kaleessa sharri ummata sharranyaa wallahi billaa gandummaa waan jedhamu kana isaantu oomishe isaantu bu'urse an dhalataa akka dhalootaatitti illee dhalataa arsii lixaa gosatti xiijoo balbalchuudhaan bajjaa akka itti na guddisan akkaataa kana himadhu guddadhu naan jedhan hin himadha ammallee taanaan hin himadha gandummaan jedhamu kun bakka dhaloota kiyyaa himuun gandummaa nan jechisiisu gandummaa maaf sin jedhan beeytaa tooftaa ittiin biizinasa oofatanii oromoo jedhi himadhu oromummaa siin dhiiga oromummaa qofa himatta malee waa'ee gandaan himin jedhan hadhallee maal oofaaran fidanii kunoo gandummaa deebitee nama hayyuu hagana ga'u kana hayyuu beekaa hagana ga'u kana fuudhanii gandatti harkisanii gandatti irraa dubbatanii hayyuu silaa wareegamni isaa maal irratti dubbatamu gaafa bilisummaa dubbatama malee wareegamni isaa hadhan dubbatamu gandummaa gad deebisan siin jedhani kun ilaalcha kaleessa hayyoota ittiin fixanii ajjeesanii lafarra barbadeessanii jannati gammadaa Inimee fidani gootonni silaa lakkoofsan qabani eega godhanii nyaatanii gaffitani hadhallee isallee maal godhani fidanii gandummaa gassee harkaa deebisan dubbii tana sammuu keessa xinsammuu kan keessi nyaatanii si keessa doomsun jechuudha. Okay? Kanaa miti madaa hedduu qabnu kana keessatti daangaan ta'a rabbi isaa araaramu daangaa yoo takka maal heebboo tana hin taane taate ustaaz Kamaal heebboo irratti yoo daangaan hin taane abadan kana booda bilisummaa eegganna maalii eegganna maalummaa eegganna waan jedhamu waan gandummaa kana Usman nama gandummaa tokko ana Usman amma Atiif Abdul Qadir citizen nama biyya lammaffallee argatee qabu nama dalagaa bareedullee qabu masha Allah rabbi umurii naa dheeressu warroonni akka keessanii baay'ee as jala jira. Abboonni keessan kaleessa abboonni keessan akka seeraa dhageenyatti gaafa Minilikii lola yeroo torba yeroo sadde kophaa ofii osoo obboleewwan isaanii ka Shawaa ka Wallaggaa ka eessaa hin gargaarin yeroo torba lolaa turan isin amma dhaloonni ammaa kuni maaliif uftaatanii hin lolle maa orma jala deemuu isin barbaachise dura arsii kanaa taatanii Oromoo maan taane waa taate maaliif jabaan keenya nama jala mataa qabatee fiiga. Akkas Abdulqaadiri inni dubbatamuun deebista abdi deebisii ayyee irratti itti sii dabala. Okay. Maal fakkaate aslii kiyya nu beekaa caalaa hayyuu caalaa maal taane beektaa jallatu nu keessa baay'ate jallaan maal si jallisa beektaa sammuudhuma kan kee kana fuudhee si jallisa jallaan maalitti amana ofitti amanuu irraa waan jedhan sanitti amana gaafiin arsii keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo kakutaa arsii jedhu maa hin dhaabanne jedhu gaafiin suni hin kaatu an arsiin kaleessa waraansisee ka meeshaa waraana qabatee deemu eebboon fuudhee biyya tiyya naannoo kiyya bilisa baase ka jedhu ol bahee hadhallee natu bilisa baase of bilisoomsaa naannoo kiyyatti waraana mataa kiyyaa uumadha gaafii jedhu kakaasu hin jiru yoo jiraateeyyuu deebiin isaaf hin laatamu ilaalcha biraa qabda jedhaniini dafanii keessaa fuudhani hayyoota hedduu akkasii galaafatan hardhallee gaafii akkasii osoo kaaste gaafiin akkasii osoo dubbatame sillee si galaafatanii nalatti gaafatamullee qaba gaafatamaallee ture gaafatame deebitu ittiin laatamin malee godhamuudha qaba yoo kaleessallee dogoggoraanillee haa ta'u bifa jallaa fi jallisaatiin illee haa ta'u kan kaleessan godhamin godhamuu danda'uu qaba uf dandeettaa naannoo kan keetitti uf dandeettaa ofitti amantaa wanti nama jala si oofu hin jiru wanti namaaf kophee irraa baasuu fi kophee isaa hidhuu si barbaachisu hin jiru wanti waraana namaatiif ergitee horii kan kee waraana namaatiif baastu hin jiru yoo hin ijaaradha jette waraana mataa kan keetii ijaaradha yoo ijaaradha hin danda'u jette naannoo kan keetii si miskiina kan kee jiraachisi haa jiraatu haa nyaatu alatti fuutee horii kan kee bakka inni bu'e hin beektu bakka inni itti nyaatame hin beektu fuutee bilaashatti hin dhangalaasinii kana uf ta'uun barbaachisaadha siin jechuu barbaada asii kiyya.
Asli sammuutu nu hidhame. Sammuutu nu hidhame. Sammuu nu xaxanii maqaa gandummaatii fi argitee warra jala fiiguu fi warri argitee garaa fi bu'aa ofiitii fi yeroo hunda odoo yakkaa fi damni maqaa qabsoo Oromoo abaa'uutiin ummata Arsii maqaa arsummaatii fi maqaa islaamummaa kanaan lafarraa balleessuuf warri shanee kuni odoo chaansii argatee bakka masaraa mootummaa kana galee namni inni lammata akka naftanyaatitti waraanu Arsii gamaa gamana walumaa galatti Arsii fi Hararge. Maaliif tokkoffaa islaamummaan lammaffaa Arsii ta'uuf diinni isaanii warra kana lamaan. Garuu warri haga har'aa gochaan suukaneessan qabsaayota manaa baate ilmaan haadha ofii hiyyeeyyii dhiiftee bilisummaa fi dhiibbaa nurra jiruuf biyyaa baate bosona Eertiraa keessatti fixaa turan odoo dhagaan odoo argan nama meeqa achi buuteen isaanii harka isaaniititti daaraa ta'ee argee haati odoon argin odoon awwaalatin hafe odoo argan har'allee jala fiiganii har'allee horii baasanii akkuma abdiin jedhe. Ani wallahi gaafa ziizon faa gadi baanii akkasitti horii laayifii ilaalaa ture. Sumunii takka kenna jedhee waada singallee hingalus borus iftaanis horii kiyyaan namni kiyya hin du'u. Argita ani yoo kayaadattu taate Kamaal Galchuutirra Kamaal Galchuu namni achi akka isaan shira isaan itti godhanii ajjeesuuf summiin nama inni wajjin qabsaa'e Haayiluu Gonfaa itti bitanii namni achi baase obboleessa kiyyaani tamaan baatii obboleessa kiyya yoo beekte tamaan baatii obboleessa kiyya kana garaa kiyya ajjeesuuf waa meeqa godhan Keenyaa keessatti nama itti bitanii maqaa arsummaatiin warra diina kana warra yeroo hunda Oromummatu bada lakkisaa callisaa hin dubbatina yoo ol baanii wanni tokko jedhame Oromummaa diiguuf yoo Oromummaan kanaaf ka diigamtu taate yoo diini lafeen ka keessan jirre taate haa diigamtu. Gochaan isaanii Oromummaa hin duugu. Yakki isaan dalagan Ustaaz Kamaaliin har'a yakka harka duubatti hidhanii maa wal somna ifaa dubbatanii ka ol bahee abbaan arge nu kijibee argitee wareegame jedhu kun hin wareegamne. Hin ajjeesanii shiraan ajjeesan shira baratanii wal ijaaran ijoollee guduruu horroo guduruutti ummata keenya fixaa jira. Abaa'oon isaan jedhan shaneen dhaabatte Oromoof hin dhaabanne nu kijibani. Horroo guduruuf dhaabatte Wallagga guutulleef hin dhaabanne. Wallagga nama beeka keessa jira nama Oromummaan itti dhagaamu keessa jira gandatti sin galchuani Wallaggaa guututti. Garuu warra gandaan ijaaramee nama keenya fixaa jiru jira. Waliin somnu yeroo hunda callisi abboo Oromoo diiguuf deemta abboo haa diigamte yoo kana maal isaan ka gochaa kana kanama keenya ajjeesan kanama keenya bakka qabsoof dhugaa manaa bahe salaata inni salaatuuf maa salaatta bilisummaan qabsoo bilisummaa salaanni qabsoo bilisummaa duubani jedhanii nama keenya ani islaamummaa kiyya caala malee islaamummaa kiyya dursa malee bilisummaa yoo sammuun kiyya amantiin kiyya bilisoome sabni kiyyas bilisooma. Kanaaf kas shiraan nu sobanii shira nurratti dalagan kana hin fudhannu warri jala deemnu akka abboota keenyaa sanitti gaafii ati reefu gaafatte wanni nu orge sammuutu nu xaxame sammuu nu hidhanii maqaa gandummaa kanaan siin jedhaa galatoom warra biraatii kenna. Okay. Yaada waan aarii keessa gale. Akkam nagaa jirtu warra jirtan guutuun keessan tokkoffaa Aslii galatoom nagachuu keetii fi nu amma qoosaatti hin jirru yeroo qoosaa bira darbinee jirra yeroo ashaangulliitii boo'ichaatiin as gubbaa wal bohaarsin bira darbinee jirra. Tokko lama sadii waa dubbatu barbaanna. Wanti nu dubbatu barbaannu kana booda we just demand justice. Haqa gaafanna haqa ilma keenyaa gaafanna haqa wanti kun hadda haa bahu malee hadda haa dubbatu malee baroota 50 darban keessatti an Aslii ijoolleen as dara jirtuun jirti ijoolleen Naayiroobii Keeniyaa wajjin turre jirta zira waraana dhahamaatiin dhufe waraana sololotti dhahamaa dhufe waraana
torbitti dhahamaa ture waraana odaatti dhahamaa ture zooni kibbaa jara jettu ka naannoo keeniyaa jechuudha ofii keenya qaamaan bira dhaabannee laalaa ture ilma okay dhaggeeffatartanii dubbii ragaa qabdu isin himna wanti kun bara 206 akka wannaatti hin beekan 206 sagaltamii jaha na fakkaate 1995 akka Itoophiyaatti yeroo san jecha almost waggaa 10 dura jecha yeroo kana warri dhahamee dhufu kunniin warri achitti wareegamu dhahamee madaa dhufu kunniin ilmaan afran qallootii fi ilmaan arsii qofa oofan obboleessa dhagee siima ilmaan arsii komandoo lola kamuu keessattuu oofan dhugaa rabbi dhugaa jiru isinitti isinii liqimsamu dandaaqsan jecha oofan jecha seera waraanaa keessatti ulaagaa waraanaa keessatti namni akka Kamaal Heebboo sila inni dandeettiin isaa taayilentiin echerummaan isaa walaloo warraaqsaatiin beekamtii qabuun sila waraanaaf onnee ta'ee waraana warachiise maayikii qabata malee sila afoon deemu jecha otoo akka jarri jettillee ta'e jecha nu amma qabsoon keenya gandummaa jennee asiin dura gaaf Kamaal galchuu warri hin beekan irra hedduu namaa hin beekan Kamaal galchuu inni dhibamee abaa'oo keessaa dhibamee kaawaa otti gaafa galu kaawaa o gaafa moggaafatu kallacha walabummaa uummata Oromoo jedhee gaafa moggaafatu maaliif akka moggaafate maaliif akka dhibame maaliif keessa akka bahee biltiginoome hin beeku uummanni irra hedduun garuu tokkummaa uummata Oromoo hin balleessinu jennee waan san afaan keenya gadi qabannee ta'a turre jecha okay amma tokkummaan sun hin jiru amma nu akka siikoo mandootti of ijaaruu qabna of ijaarsa kana keessatti horii bade horii jiruuf soqanii jedhan dhugaa bade dhugaa wanti barbaannuuf hayyuu keenya boruu akka nyaatamni barbaanne boru dhugaa isin hima abiyyitu Jawaariin ajjeesaa fi shakina Jawaariin tuqu abiyyi sallee kan nu geessee nu hidhee baga nu hidhellee otoo inni dhubaate shaneen nyaatte ajjeefte dhugaa rabbi isin hima nu geessee nu hidhee kabajaan VIP dhaan like very important person fuudhee mana nu galchecha si galchen jidduu sadi sila shaneen nyaatecha haddas borus dhugaan jiru kana jecha nu amma kana booda yoo dandeen qabsoo karaa nagahaa oofatu dadhabnu mootummaan biyya bulchaa jiru wajjin afaan keenya qabannee akka inni nuun jedhetti isaa wajjin masakamnee jiraatu kana achitti wanti biraa hin jiru jecha inni lammataa dhaamsi kiyya ilmaan si komando warri as jala jirtan guutuun keessan waamichi nu sini goonu waamicha demand for justice gaafii haqaa Kamaal Heebboo akka itti wareegame eessatti akka wareegameef maal irratti akka wareegame yoo wareegame jedhan nu immoo Kamaaliin wareegamne hinduu jedhaa jirraa kana ummanni keenya si komando gandummaa nun jedhina abbaa feetan gandummaa jedhu dandeettanii kana booda wal ijaarree keessaanis wal ijaarree gaafii kana achitti haga gaafii keenya deebii argatutti si komandoon ijaaruudhaaf tokkoffaadhaan duratti ba'ee jira jechuudha kana booda kaleessallee qabsoo uummata Oromoo kana keessatti dhageeffadha nu ilmaan si komandoo ilmaan afran qalloo qabsoo kana keessatti shoora guddaa qabna gara mallaqaatiin illee diasporaan Ameerikaa jiran irra hedduun isaanii galii argatan irra warroonni biyya alaa jiran jecha akka abdii hukumee mazala jira okay baatiidhaan daalara dhibba ofirra kaanii baatiidhaan galii argatan irra mootu warra kana gargaaraa turan jecha isaan immoo maal godhanii ila dhugaa jirtu walii himu wayya yeroo wayyaaneen jirtu sanitti maal godhanii gara tokko wayyaanee walii galan gara tokkoon diasporaa irraa mallaqa guuran jecha yoo asii waraana Eertiraa keessatti waraana leenjisanii waraanni kun yoo edana gara lolaa deemu hedu bilbilanii karaa kana ergaa jirra eegaati dam godhaa jecha ka ergaan jira sunno ilma afran qallootii fi ilmaan si komandooti wanti isaan nu jibbaniif waan biraatiif miti kana booda tokkummaa ilmaan mishiinarii wajjin ijaarraa gaafa kaleessa hangaasaa faati arrabsu gaafa kaleessa ummanni itti duulu afaan keenya qabannee gaafa Mustafaa Jaarraa itti duultu jecha tokkummaa Oromoo
hin balleessinu afaan keenya qabanne jechuudha. Kana booda we are ganduma first. What I believe or not. Assalamu alaikum. Mata gashti. Tagale ke daga mara? Ya fitade. Tagale ke daga mara? Daga mara. Tukuma balleessina yaada keessatti. La tokkummaa laale tokkummaan dura eessaa kaa ganda kee irraa kaa yoo gandi kee tokkoomee ijaaramee ijaarsa guddaa qabaate jechuudha. Akkasi abba biyyaatti ni qabda hundaafuyyuu. Yaadatti yaanni kiyya tokkoffaani waa'ee du'a obboleessa keenyaa rabbi warra jannata nuuf haa godhu. Obboleessa keenyaa namni biraa hin ajjeefne yookiin immoo waraanni PP hin ajjeefne waraanni naaftanyaan ajjeefne kan nyaate kama isaatitu duubaa nyaate waa lamaaf nyaate tokko arsii ta'eef lammata amantaa isaatiif nyaatame dubbiin tanuma liqimsitu liqimsi tokkoffaa immoo ijoollee wallagga warra dala deemtanii gandummaa jettu jechuudha walitti gadeemna garuu immoo Oromoo tokko nuti tokko jenneeti kanaafuu har'as boruus taanaan ani jaalmarroo wajjin qabsaa'ee jaalmarroon bilisa na baasarra taayee wajjin taayeen bilisa na baasuu caala maaliif nurraa nyaate nu nyaate harka keenyarraa fuudhee nu gane osoo amaanaa jaallan keessa fudhatee amaanaa waaqoo guutuu fudhatee amaanaa leenjisoo diigaa fudhatee bosonatti gale jennee osoo nuti abdonnu osoo diina meeqa isa jira jennee nuti abdonnu nurraa fudhatee nurraa nyaatee as galagalchee goota keenya nurraa dhabamsiisaa jira. Taayee wajjin bilisa boqonnaa caalaan amanni amma jaalmarroo bilisa boora ijoolleen ta'e nammoo ammaan boota kabirrii guurtes narraa jalqabee garee anuu garee afurii rimootii godhee jira irra jadhe ummata baalitti dur guura ture dhakaa haa nyaattu ani bootan itti garaan nyaate jaala kiyya wanni dhafee miti kamaaliifii miti gaafa wanni itti dawalan asli eenyu jaalmarroon itti dawulu jaalmooyi guruppii imoo qabna nuti imoo san keessa turre jaalmarroon irraa cufatee jennaan nama afurii dawalee gurbaa san arrabse jaalmooyi jechuu an jaalmooyin gaafuma san akka duubeeke gaafa san ijoolleen itti tartee duuti kan kee allaatti nyaata reeffa keetu Oromoo miti ija namaa tokko wal sin argisiifnu jedhaanii turan jechuudha. Kanaaf nuti abaa'oo kana Oromoo bilisa nu baasa moo Oromiyaa qilee haa kaa'uuf itti wajjin deeggarare. Oromiyaa bilisa baasuuf deemti moo Oromiyaa gurguruuf deemti jarrire. Shimallis maa wayyaa jarri barri osoo nuti hin beenu duuba deebitan nu nyaataa jirti bar kuni tokkummaa miti gadummaadha malee nu xar'allee taananiin shanii deeggaru. Sani wayyaa jarumaa wayyaa barri marroon bakka nuti eenyu dhabne bar. Osoo nuti goota keenya jennu gadhee teena nuti ta'ee nu duuba deebi'ee boroo teena nyaata. Ana obboleessi ajjeesee bilisummaan hojii maal abbaa isaa qilee haaseentu haadhatii duguusisee teniin bar nuti haati teenya sababaa isaa shanee deeggaraa jirtan jedhanii nu fixaa turanii bar haadha teenya jaballeessaa turanii obboleeyyan teenya karaa deemtu dhabdee gudeedaa turanii bar sababaa isaatirraa kaka'e jechuudha. Kanaaf nuti amma isa wajji erga haatiti yaduute bilisummaan isa wajjiini qilee haaseentu abaa'oon ta duraanitti jaallan kaleessa dhumate seenaa cimaa hojjettee jirti jarri haa galatoomtu kan ammaa garuu mootu jechuudha adeemsi jaraatu biyya tokkicha. Kanaaf nuti yoomillee taananiin abadan kuni gandummaan qabu himmoo jechuudha jaalmoyin arsii miti kan du'e jechuudha. Waa tokko biyoo qabdan ummata zala deemtanii gandummaa jettan jechuudha. Nuti osoo gandoomne wallaahi laazim laal osoo gandoomne har'aa miti gaafa harma muraa